Hop. Kom. Maar daarop voor de sigurat of niet. Ja dat. Kom eens. Bilbila tuh kuliah nih. Bilbila mana? Aja sama. Siapa? Mudah ya sih, nubrati huji dogo mufti bigafat. Kana jero. Amma dalagana so mashin to kufa baati mo wanam bira babat. Mudah yang pun toko fa baati dabarti sendiri. Ragashi nagartu. Mudah yo tana wajjira keenya qofa miti wajjira abbaa fedhe barbaada. Garuu nutis isheenis carraa dhabne. Isa fi nare. Bikin gala. Sudah curfi. Anto. Tole. Galatuma. Maal si gargaaru? Waa'ee gurgurtaa aksiyoonii irratti odeeffannoo barbaadeen. Ulaagaan isaa maal akka ta'e? Ulaagaan isaa lammii biyyattii kan ibsu. Waraqaa eenyummaa qofa. Gatiin aksiyoona tokkoo qarshii 1,000. Haa ta'u malee kan nuti gurgurru aksiyoona 4 ol. Maaksimam namni tokko aksiyoonii meeqa bitachuu danda'a? Aksiyoona 10,000. Isa jechuunis miliyoona 10 jechuudha. Ati garuu mi'eessina. Xinnoo ishee ilaalcha hin gootan. Yaadna. Galatan. Bareedinni kee kun garuu wayii. Waan hundaafuu kana nama kun hin dandeenye. Raw. Oh. Oromo masa tinggal kutaa kutin. Hojiiran ture kanaaf. Maaree kutaa koos mee hojii baay'ee jira. Kana moo beektaa miti? Oromo baay'ee bareeddeetti. Foldaana qulqulluudha maal saarii biraa? As gara gara gochi. Raawwii. Hello. Atamnya kamu jago. Anak Raawwii. Nadi esime. Maal beekniyo? Jangan terlalu kaya kita Dia bisa wali baate beddu. sebenarnya Maal?
ما تو هذا ما لك ما لك صورتي صورت انزل بني مان تتي نجمتي مجاهد هو مجاهد كمان على تبدل راوي كودو Jumpa sendiri sama aku besti itu? Tidak final di luar sana. Kite. Raawwii, guyyaanii akkasitti maa shukkaarratti hin baay'isiin jedhe maal isheen joonjoftuun kuni kan waan salphaan kun siin galle mana barumsaa ta'e akkamitti sii gala joonjoftu beekan kutaa horii soo kophee kun naaf fideemu. واد مال ما في تلك الركستاني Sini maal sedih terus Raawwii dulu kan yang betul betul itu. مال لكوسو مش تقول ده Hello? Hello. Obbo Oliver baadeen ture. Oli dee. Ifama nan beektu anatti si beeku. Namni ani beekee garuu kan isaan na beekanii abbaa fi haadha koo qofa. Maal barbaadde? Uffannaa gochuu dandeessaa naan galle. Jechuun koo nan beektu hin jedhin tarii bifaan si beekuu danda'a. Waan hundaafuu guyyaa tokko wal argine dheeyyaata. Eenyu garuu giiftii koo maqaa keenyatti? Sitti meem nan beektu. Sagalee kee kun sirban kanaan dura dhagee tokkotti fakkaata. Qosaa baay'ee dandeessa. Hello. Hello. يوجد ما سمعت Simbarbaada. بعدها Please, one focus on the Quran. mucaako yeroo fakkaachuun gadhee miti
amma yaa fakkachuun gadhee miti garoof dagachuu aadaa ofii seenaa ofii dagachuutu gadheedha ana abbaan keessan amman aadaa kana ama umbeekta akkuma kanaan bareedde aadaa kee uffata aadaatiin bareedde hormis immoo akkati kana uffatte akka uffatan akka gootu nana wanta bilbila qabdu ome ilma ko bilbila kan hawwii jedhiti naawami hawwii jedhamti maqaanse argatte yaa ma namni kaasin jiru waamaa jira garuu hin ka'u Engkastu? Engkastu. Malabba kona wejarana. Sarapti. Looshinii itti dabali. Hello. Stop. Hello, Lammi. Laki wajiran jiru. Iddoo biraan jira keessummaa cimaa waliin. Bye. Hiriyaa kooti. Hiriyaa koo baay'een jaalladhu. Waliin jiraan. Dafii yeroo manatti galii dheenitti bilbile. Dafii yeroodhaan manatti gali kan namaan jedhu. Abbee fiidha malee riyaa fiidha. Kasi? Lammiin anaaf waa hunda. Akka abbaa, akka haadhaa, akka obboleessaaf obboleettii naaf ta'e waliin jiraan. Maatiin keetuu kana dhagaanii baay'ee sitti mufatu. Akkamiin bakka isaanii nama biraa buusuuf yaaltati. An fakkeenyaaf harmee koo waan baay'ee jaalladhuu fi an bakka ishee nama buusuu hin danda'u. Eenyuudhaanis immoo bakka ishee nama hin qixxeessu. Mitiire? Sirriitti. Yaadaan badde. Hin deemnu? Iddoo kana fakkaatu dhiisnee waan deemu. Xiqqoo waliin turra. Dhuguma ammaa uumama iddoo kanaa jaallatte moo? Uumama iddoo kanaa jaallatte. Nan qoftu mani beeka. Ani moo? Shaayinaa fidame. Bravo. At torba yine mi?
Salamat. Sinis. Saree biyya ormaas nyaachisa. Lala. Obboleetti. Maal taate? Manana areen. Maatii kan keeti? Warra na hojjisiisu. Hojjettu manaati? Maarree iddoo natti teessee iddoo gaarii miti. Yeroon isaatis illee rakkisaadha. Firan qabdu? Please, hin boo'in kaa? Maqaan keenya? Maqaan koo Leensa. Leensa, hin boo'in kaa ka'e. Waliin galuu qabna. Yeroon isaa gaarii miti. Iddoo natti teessee illee gaarii miti, please. Ka'e. Itu lah. Aduh, saya keberat. Bom. Lens. Lensa. Oh. Gott. Nama baca ni? Saya sipin. Anakmu? Lama nu? Lama kan kiti. Tilmaamaan binne ilaaladduuti yoo ta'u waan hin jijjiirre. Baay'een siin galateeffadha. Akkamitti akkan siin galateeffadhu hin beeku. Homaa miti. Please Leensaa. Kun homaa miti. Ati obboleettii kee fuulduratti sun tas barbaachisu hin gaafadhu. Waaqayyo suniif haa kennu.
Maal taate? Leensa. Maal taate? Namoota tokkotu Namoota maali? Namoota maali? Leensa. Maal natti? dhaqaciis. Booran sitti. Hello. Akkam. Nambadeen. Mana jirra. Buna dhugaa jirra manatti. Boqonnaadha. Laaqanaaf feeramtee jirtaa mana keenyatti. Gaafa sanbata. Galatoon. Bye-bye. Leensi. Manni kun akka qophaa'u. Ati suuf qopheessi. Maal targan? Seenama bilbilte. Yeroo kan goote. Kanaaf as dhuftee siini wal baruu barbaaddii obboon isii maaliif hin barsiistu fiddee jechaa jira. Kanaaf kan dhangaa adda ta'e tokko qopheessinee asitti. Dhangaa adda ta'e qopheessuun maal barbaachisa? Waanuma jirtu qopheessinee fi ittiin wal barra malee. Sheeramtaa dhuftu malee rakkina maalii qaba? Afaan kee dammaal. Yoo dhufti gara? Dilbata. Si. Mucayyoo kana ijji kee duukaa bu'aa jira. Maaliin nufi? Oli. Mucaa kanarraa jaalalli haalaan na qabeera. Ija keetirraa baruu dandaasa. Baay'ee jaallachaa jira. Durbi jaalalaan namootu jecha baate waan hundaafuu mucayyoo illee fakkaattu sana fidee barruu harkaatirraa sigee kana booda maal sii godha. Kana booda dhimmi kan keeti. Fardi bakkaan nama gaamalee waraanu. Itti beeki. Itti beekaa fardiin kuffisu. Jedhan Leensi. Bunni kun hin gahu. Qaqqabeera. Naa boommachiisaa jira.
Buna si danfisu? Bunaan barbaadu, thank you. Garuu siin hin barbaada. Ijoolleen kun maalidha? Ijoolleen kun ijoollee daandiirra jiraatanidha. Biyya Oromiyaa adda addaarraa dhufanii Finfinnee keessa jiraachaa jiru. Isaaniif faawundeeshinii lammiif ool faawundeeshin jedhama. Ijoollee kana keessatti kunuunsuuf mul'ata akkasii qabna naaf oolii. Baay'ee gaariidha. Atis gaa qaama dhaaba kanaa taate ni yaadna. Yoo waaqayyo ta'e. Like Abbabash Gobanaa fa'aa, Mother Teresa fa'aa. Sitti fakkaata? Sirrii. Buon uffanne. Hi. Akka. Era? Tala kana hojjettuma goonee mana tambisneeti. Isheen haadha manaa taateerti hojjettu maarree. Baacuu keeti? Marree mana barumsaa naannoo kana jira. Maaliif hin barsiisnu? At least barumsa galgalaallee. Guyyaas hojjetaa halkan immoo barachuu dandeessi. Baay'ee sabii. Gaaf tokko isheedhaa kitaaba Sheekispiiriin Sittani miidhiin raafadhe. Kitaaba sana moo? Suuraa qabu of keessaa. Suuraa ilaaltu dubbistuu ani hin beeku garuu. Mee waamnee haa gaafannu. Leensa. Leensa. Komee. Ma, naantani? Egaa yeroo dheeraadhaaf waliin jiraan heeramte. Kanaaf namni waliin jiraate immoo maatii ta'e. Maatii ofii immoo mana barumsaatti erguun kanuma jiru miti. Barnoota ishee maaliif barattu jecha lammii waliin barachaa turre. Barumsaa jettanii? Qabxii olaanaa fiduudhaan gooldi meedaalist taate barattu Raawwii jiraataa gara waltajjii badhaasa sifachuudhaan dhufti. Sorry. Maqaan koos Leensaatu hin ta'in Raawwiidha. Raawwii? Shakkiirama. Fuucishuu sanii ati Raawwiidha? Thank you. That's okay, I'm Waamicha keenya kabajanii gammachuu keenya irratti hirmaachuuf mul'atina keenya qoodatanii nu waliin hojjechuuf keessummoonni har'a asitti walitti qabamtan hundi baga nagaan dhuftan. Guyyaan har'aa guyyaa Eeb Foundation lammiif oole. Dhaabbanni kun kaayyoon isaa lammiilee keenya qaama biyyattii adda addaa irraa dhufanii magaalaa Finfinnee keessa daandiirra jiraatan walitti qabuudhaan carraa barnootaa fi fayyaa mijeessuuniif jireenya isaanii fooyyessuudha. Kana waan ta'eef hundi keessanuu baga nagaan dhuftan nu waliin hojjedhaa, waliin haa hojjennu,
lammii keenyaa gargaarnu. Ulfaadha. Egaanis dabaleen baga nagaan dhuftan jecha gara ijuu dubbii kootti deema. Isa dura garuu faawundeeshiniin lammiif ool mul'anni kun akkamitti jalqabe kan jiru haasa'uu barbaada. Anaaf oliin yuunivarsiitii Jimmaatti bara 1996 akka lakkoofsa Habashaatti wal barree waggaa lammaffaatii kaasnee doormii tokko keessa jiraanna turre. Oliin ijoollee doormii koo keessa jiraatan keessaa nama adda tokko ture. Wanti adda isa godhu maanni daabboo isa guyyaa fidee dhufee fi isa galgala irbaata nyaatee dhufee qabatee lookarii isaa keessaa baasee gara mooraatii alatti ba'e. Jaartiin tokko jiru. Haadha biyyaa jedhamu mooraa yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitii jala ciisu achi dhaqeetu laatee fidee ba'e. Yoonus gaaffii keenya nuu deebi. Oliitiin qabannee maa jennaani maaliif kana goote maaltu kana si kakaase jennaani. Harmeen biyyaa magaalaa guddoo Jimmaa kana keessaa bakka kana kan filatanii bakka dhabanii miti. Tarii ijoolleen mooraa kana keessa jiran namoota baratanii sababa ta'eef saba kan biraarraa xinnoo ilaalcha gaarii hubatu sababa ta'eef na gargaaruu danda'u laata jedhaniitu mooraa kana keessa ciisu. Uni garuu jaartii kana gargaaruu miti galagalleen ilaalle. Guyyaa sanaa kaasnee mari'anneetu faawundeeshinii kana dhaabne. Faawundeeshiniin kun guddatee ijoollee kutaa Oromiyaa irraa dhufan daandiirra jiraataniif walitti qabnee kunuunsinee mana barumsaa ijaarree fi lafatti jiraatan ijaarree fi akka isaan jiraataniif gochuuf faawundeeshinii kana dhaabne. Kanaaf faawundeeshinii kana deeggaruu warri barbaadanii carraasni ilaana wantoota dubbattanii fi kanaaf baga gammannee baga wajjin gammanneenna galatoomaa carraasni ilaadha. Tole. Ani ogeessa seeraadha. Kanaafuu dhaabbata faawundeeshinii anaaf olii kanaaf abokaatee ta'ee hojjechuudhaaf waadaa nan seena. Ani hojjettuu hawaasaati. Dhaabbata lammiif ool faawundeeshiniidhaaf akka hojjettuu hawaasummaa kootti dandeettii kiyyaan isin tajaajiluudhaaf waadaa nan gala.